uleen capee kanabbaa gadaan capuu. Areeda kana silaate taphachuu baattee osoo namaa dabarsuun taatee namaa dabarsitee ምናምን saphiite. Wanna asirra jiru kanaan maal jeaniin? Wanni asirra jiru kun mataan jaaniin. Nyaara jaaniin. Rifeensa qaama saalaa irraatiin maal jeaniin? Rifeensa qaama saalaa irra jiru immoo saphii jaaniin. Areeda kee kanarraa akkamii osoo naa kennite yoo danda'ama kun ofiiree takka illee hin qabu. Yoo areedni kiyya siin absise. Deebii saphii tee haadii areeda godhadhu adeero. As jalaa muuminaaf godha. Kijiba. حمزة شيخ أجابري مشكلة كبيرا وطويلا وصغيرا ودبا. Sama akkam jirtan ilmaan Oromoo nageenyi isin biraa baga jiraattan bagarra deebinaan gara chaanaalii YouTube muheeruftan warra dajjal qabaluuftan muheen jedhama chaanaalii kana subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama maasiin chaanaalichaa ammoo viidiyoo kiyya like gochuu hin irraanfatinaa isin jecha qophii seeqaa qabadhee dhiyaadhee jira qophii seeqaa kiyya kan guyyaa har'aatiin kan asitti tursii wajjin taasifnu nama addaati namni addaa kun eenyu jetteeti yaaduu hin oolu nama addaa ka hojiin isaatis nama hojii addaatiin beekamu Hamzaa Shajjaabar yookiin abbaa mana murtii gurraacha isa wajjin turtii taasisuu deemna. Dhiheenna kana akkuma yaadattan sooshaal miidiyaa gubbatti ajandaa inni uume kan miidiyaan burjaa jedhedha. Isarraallee hin gingilchinaa jechuudha. Hayyee qophiin kenna ni eegala. Garuu osoo qophiin kenna hin eegaliin duratti wanti nan isin himuu barbaadu viidiyoon kun gara TikTokii fe'amuun dhoggaadha. Warroonni viidiyoo keessaa murtaniitiin gara TikTok geessitan waan achitti isin irra ga'uuf ittiin gaafatamu. Viidiyoo gara TikTokii geessuun dhoggaadha. Jalqaba irratti isin himee jira waan taateef yoo akkasumas viidiyoo kiyya TikTokii gubbaa arge abbaa TikTokii irra arge san tarkaanfii irra fudhachuuf ani illee qophiidha jechuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota qophiin kenna intiroo gabaabduu kana booda ni eegala. Tole Hamzaa Shajjaabir interview si wajjin taasisuu deemna eeyyamamaadha. Eenyu? Ani muheedha. Jalqaba irratti hordoftoota keenya nagaa gaafadhuuti maqaa keetii fi bakka irraa dhufte himadhuuti qophiin keenya achirraan itti kaayannaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota hunda keessan bakkuma jirtanitti salaam manni keenya isin bira nuuf haa ga'u isin jecha inshaallahu ta'ala ana obboleessa keessan Hamzaa Sheekh Jaabir mana murtii gurraachaa irra. Tole Hamzaa Shajjaabar dhiheenna kana ajandaa waa'ee sagalee tokko akka badaa isaa turte miidiyaa kana hundaaf ajandaa ta'ee ture. Hamzaa Shajjaabar duraan mana murtii gurraachaa nama dhaabaa turte hadha garuu mana murtii daalachaa jirta. Mee osoo hin sobin sagalee san dhugaaf soba ta'uu kan beeku rabbi qofa waan taateef namoonni hedduun Hamzaa Shajjaabar jibba Alii Suufiyaan qabu irraa waan akkasii hojjetedhaan ati dhugaa rabbii Alii Suufiyaan irraa jibba dhuunfaa ni qabda ifa godhi. Hamzaa Shajjaabir Alii Suufiyaan irraa rakkoo mataa isaa qabaateetii miti rakkoo wal jidduu qabaanneetii miti kan inni isarraa haasawaa jiru wanni inni godhaa jiru likkii miti jechuudhaan isatti himuu barbaada. Waan akka isammee maaliif goote? Namni kun nama guddaadha nama sheekaati. Hoo gaafa jalqabaa sagalee san dhageettoo maaltu sitti dhagame? Maaliif gara miidiyaatti akka ol baatuuf si kakaase? Yaalli tokko kafarsoo dhugu hazinaa dalagu hawaahatu waan kana dalagee natti hin dhaga'amu ture. Garuu ammoo namni keenya sheekani beekan. Namni keenya gartee dura bu'atti beekan. Namni keenya ummanni kun islaamummaa tajaajilan ja'anii isaan beekan. Hoggaa waan akkanaa hojjetan hedduu natti dhaga'ama. Obboleeyyan wallahi wanni girdoo duubatti dalagamaa jiru akka isin seetanii miti. Wanni girdoo duubatti hojjetamaa jiru akka isin seetanii miti obboleeyyan. Warra si jala dhufanii Hamzaa keenya itti muddi sagalee 29 haftellee ol darbi Hamzaa itti muddi sirrii jirta warra sin jedhu noomee maal jetta sirrii jiran jettaani dhaamsi ati qabduufoo maali
carraa kanatti fayyadamiiti dhaamsa kee dhaamif. fada warri Hamzaa Sheikh Jaabir jala deemtanii Ali Sufyaan arrabsitan warri Ali Sufyaan jala deemtanii Hamzaa Sheikh Jaabir arrabsitan hundi keessanuu dogoggora irra jirtan arrabaaf osoon ta'ii wanni inni qophii kana godheefi akka gartee haqni hubatamu akka dharri kophattichi hafu barbaadeeti duuba obboleessi keenya. Ati dhugaaf gootee sobaaf gootee sharriif gootee keeriif gootee kan si beeku waa qofa waan taateef kan sanii keessa nu galchu. Mee sagantaa keenya gara gola buutitti illee deemna. Hamzaa Sheikh Jaabir geerarsallee sirriitti danda'aadhaan Hamzaan ogummaa garagaraatiin akkasuma dandeettii garagaraatiin beekama. Geerarsaanillee muuxannoo qabaadhaan diqqoo akka nuu geerartu barbaanna. Diqqoo nuu geerarni. La 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 la. Geerara jechuun akkana osoo hin ta'in kaameraatti as mul'adhuuti nuu geerari. Maaf kaameraa dheessita? Otolle uleen capee kana abbaa gadaan capuu. Sagaleen kee baay'ee tokko namatti tola. Mee Hamza namoonni hedduu yeroo si arrabsan akkasuma yeroo si qeequu barbaadanis areeda kanaan si qeeqan. Hamzaa Sheikh Jaabir areeda kana osoo gabaattee ofirraa deemtuun osoo nama biraatti kennite minaamin siin jedhan. Mee uummata akkasiisan maal jettaan warra areeduma kanaa yeroo hunda areeduma kanaan si arrabsu? Abo areeda kana silaati taphachuu baattee osoo namaa dabarsuun taatee namaa dabarsitee minaamin saphii fi haadii kanniif nama barbaadda. Wanna asirra jiru kanaan maal jaaniin? Wanni asirra jiru kun mataan jaaniin. Nyaara jaaniin. Rifeensa qaama saalaa irraatiin hoo maal jaaniin? Rifeensa qaama saalaa irra jiru immoo saphii jaaniin. Areeda kee kanarraa akkamii osoo naa kennite yoo danda'ama kun ofirree takkallee hin qabu. Yoo areedni kiyya siin absise. Deemii saphii tee haadii areeda godhadhu adeeroo. Maal jechuu keeti? Siigalee wanni niin jiru. I don't care. Ani ilma namaa tokko irra hin kaa'anne. Waan natti toleen dalaga, waan natti hin toleen ni dhiisa. Feete dalagi waan feete dhiisi kan sanii ana nan galchu. Ana areenni maanaa bahuu dide si maaltu si baasa. Adeeroo areeda rabbiin naa baase deem rabbi kadhadhu. Ayyuu rabbiin kadhachuu hin dhiifne rabbiin ima kadhadha garuu areenni naa bahuu dide. Mee nama akkamiittu si arrabsa Hamzaa mee nama akkamiittu si arrabsa yeroo takkatti nu ibsa. Warra garii garii kayoo laalan udaan namaatu fakkaanneetu. أسجل مؤمنا يفقد خجيبا. حمزة شيخ أجابري مشكلة كبيرا وطويلا وصغيرا ودبا.